Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtanii fi hordoftoota maatiiwwan numeetuuf kataatan hunda keessanuu bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajan ulfinni an isiniif qabu isinaa dhaqqabu jecha guyyaa har'aa barruu dheeraa Abdiisaa Balaachoo barreesse tokko argeetiin gara sagaleetti jijjiiree dubbisuudhaaf dirqame. Akkasumas Abdiisaa Balaachoo waa'ee hidhamtoota Qaallittiitii fi akkasumas hidhamtoota Oromoo gurguddoo gameeyyii kan akka Jawaar Muhammad, Hamzaa Booranaa, Baqqalaa Garbaa fi Shamsaddiin Xaahatii wal qabate Qaallittii dhaqee isaan dubbisuudhaaf barruu dheeraa tokko peejii Feesbuukaa isaa irratti kan barreesse argee dubbisuudhaan dirqame. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota kiyyaa bakkuma isin jirtanitti irra deebiidhaan jaalalaa fi kabajaan an isiniif qabu isinaa qaqqabu jecha gara barruu Abdiisaa Balaachoo barreessetti isin dabarsa. Barruun akkana jetti. Har'aa gara ganamaa Qaallittii bu'ee hooggantoota keenya dubbiseen ture. Ji'a afuriin booda wal argaan keenya jalqaba ta'uu isaati. Isaanin arguuf haalli mijachuuf akkaan danda'u ergaan baree hirribnuun nan qabne ganama arguun ni danda'ama jennaan sa'aatii tokkotti achirraa ga'eera. An balballi banamee kan ol nu naqan garuu sa'a 5tti ulaagaa barbaachisu guunnee erga seenneen booda jalqaba ijji kiyya Jawaar faana walirra buute. Eessaa baate naan jedhe. Fageenya irratti akkuma na argeen kolfa isaa sana kolfaa bakkuma ribnetti morma mul'ifanne deebii koo ture. Akka guyyoo waa dhandhamuttu sirra ture jedhee kolfa dheeraa tokko kolfe. Akkuma beekamu jaan qoosa jaalata. Akkan yaadee osoof hammadhee itti marmee dubbisee fedhii koo ture jedhe. Garuu daangattuu ture. Shiboon walitti nun dabarsu achis Shamsaddiin halaalarraa na argee hello brother from another mother naan jedhee anis itti siiqeen harka kiyyaan akka booksitti abbootii fadheen harka isaa shiboon gama jiru tuqeen nagaa gaafadhe. Namootni achi turan muraasni isaan afran jechuunis Jawaar, Baqqalaa, Hamzaa fi Shamsaddiin kophatti qabatanii ergamaatii fi firaa akkasumas waan biyyaaf jiruuf jireenya itti haasa'u turani. Anis Shamsaddiin biraa akkumaan deebi'een Baqqalaa intala isaa boontuu faana haasa'u addaan kuteen nagaa gaafadhee eessaa baatee naan jedhe. Baqqeen akkuma na argin. Kanaan dura yoo wal agarru warra goodaa keenya jirtaayi jedhee natti kolfa. Achi naguma abbaa fi haadha kiyya na gaafate nagaa naatti dhaame naan jedhe. Durgaafaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa najoo barsiisu maatii kiyya faana walitti dhufeenya cimaa waan qabuuf abbaa kiyya faanas yeroo 2-3 hidhamaniiru. Inumaayyuu bara jalqaba poodiyootti kaadirummaa galee Zalaalam Jamaalee bakka tokkotti isaan hidhee nyaata malee oolchee akka isaan bulche abbaan koo natti hime ture. Da'oo keessaa baatanii mul'achuu eegaltaniyaa naan jedheen fuula ifaadhaan. Maal goonaree haaluma qilleensaa ilaallee as baaneen jedheen. Hamilee fi jabinni isaan osoo ala kana jiraate jedheen hawwe. Miira isaanii jabaadha. Shamsaddiin sababa reebichaaf dhukkubsatuyyuu waan furdate fakkaata. Jawaar garuu huqqateera. Huqqinni isas ispoortii hojjechaa furdina xiqqoo itti yabbate harcaasaa jiraachuu hubadheera. Rifeensi mataa isaa garuu kan durii caalatti addaateen arge. Arriin garmalee itti heddumaateera. Rifeensa gurraachattuu qubaan lakkaa'amu waan eegale fakkaata. Umrii 34tti akkanaa ta'uu isaas siif yaadurraan akka ta'e hin dagatin. Arrii waggaa 50 olitti beekna kan yeroo kanaa sun sumaafi jechuufi. Dhumarratti Hamzaa argadhe. Sagalee isaa guddaa saniin eebada gurbaa maan taate jarri goofaree sirraa buuste miskiin nama biraa fakkaattee beeki naan jedhe kolfaa. Rifeensa kiyya ilaalaa achis haala jireenyaa na gaafate. Anis itti hime. Anis nan gaafadhe innis naaf deebise. Achis dubbii keessa baga hidhamne naan jedhe. Yaadni isaa hidhamuun gammachuu ta'ee osoo hin taane bahuunis injifachuunis akka hin oolle jala muree erga natti himeen booda hidhamuun isaanii baqaaf callaa akka addaan foo'ee fi daandii egereetiif akka of qopheessanii fi isaan gargaaru naaf ibse. Akkaan hubadhetti kan goota fakkaataa bahe gola riphee kan hoogganaa fi tiiksee uffakkeessaa bahe hoolota bakka irratti gatee jim jedhee kan maqaa fi qofa fokkoraa bahe fi amma eessa buuteen dhibe hedduun xiinxallee ta'innaa jedheen kanaa garuu anattuu jedhe isaa miti. Maaliif kan akkas yaade beekuu baadhus akkasittan hubadhe kun immoo mirga kootiin.
hundumayyuu ergaa dubbiseen daqiiqaa muraasaa waliin haasa'een booda bakka isaan jiran gadhiiseen bahe. Bakkichi zoonii 6 jedhama. Dallicha keessaa namoonni yuunifoormii diimaa fi keelloo uffatan ni mul'atu turan. Namoonni diimaa uffatan warra itti murtaa'e ta'uu fi warri keelloo uffatan immoo warra beellama irra jiran ta'uu har'an hubadhe. Yeroo nuti isaan arginetti garuu afran isaaniiyyuu huccuma idilee uffatanii turan. Inumayyuu Jawaar eye glassii baby face gootee isa mul'istu tokko godhateen ture. Qashtii ta'e jechuun kooti. Eegdonni moorichaa ijoollee Oromoo ta'anii kabajaa nu keessummeessanis kan garuu Oromummaa mul'isuuf dalaga nu ilaalaa turan. Kana hundumatti xumura godhee yeroon moorichaa gadhiisu sa'aatii 6 ta'eera. Ani achi deemus garuu Qaallittiin bakkuma isa durii jira. Akkuma isa duris ijoollee Oromoo qaqqaalii dallaa tokko keessatti daangessee hidhee jira. Anis borumtaa dallaa kanaan ala jiru abjoodhaan gara mana kiyyatti fuula naanneffadhe. Barruu kanas mana kiyya taa'een si dubbisiise waan dubbifteef ulfaadhu yeroo gaarii. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo, egaa barruu Abdiisaa Balaachoo barreesse dubbisee kanumaan goolabaa haga oduu kiyya kabirooti walitti deemuutti nagayaan naa tura isiniin jedha.